خدماتني نقرقاري درة بيك يا مطار رب العالى خير مرمى كاسات قبوشا لا قفتر نقيا ثم الحمد لله موتي دنيا آخرة فاروني سأملا فلا تمان ما نقرق رسولا محمد الأمير أنبياء مرسلا كرانساني تلريرا كجيلا عليه الصلاة والسلام على نبي المختار يا ربي إيمان النجاري خدمة جنين قرقاري قالني كان ساتي موت يرتب سما قولتنا نسكوت الرحمة لساك سانو فرجومي والنعمة فلتنو فرق فرادي الإسلام نكرن يوم ملكي بيعلما يكاكين نولي سي أبرارما يا موتي أرضي في سماء أكيرتي نقرقاري يا ربي ما ندان نجاري خدماتي نقرقاري نقرقار سكيتي وادبجو دندنيا جيشوان غغاري نوكايا فانكينيا خيري ولبدامني يورا ولبكينيا أمتا نفقي كيسا يادا كينيا قلنك يا ربي بيتا جا كينيا ملكا ودها جان كينيا نملك يا جباري يا ربي إيمان النجاري خدمة ديني نقرقاري نقفتا كينيا غاري يوقرقار سفنا أما ربي نرابس الرادبنا عندك النوادا وديفسن كمنا يكتو كمرو والبركاينا ديم سديني دنيا ولترحمنا همني ربي براجري بربادنا كدن يوقرقار سفنا ربي كينيا غاري يا ربي إيمان النجاري خدماني نقرقاري الحمد لله انجرد دبسه ngobtaatu kijuma fedhu beeksise arjoo masaakessa umrii nu teessise ngokkaan ga'ee walitti immoo nu deebise. لقاسن ليس أمة هرين الدنيا وللرابع جسه ونتنوا كبر ربي نمجس إني زندادا وان دبسرس وان فقا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي نجاري خدماني نقرقاري شير بدأ شير بدأ محمد أمتا فارفمتو كان خير أمتا جدمت واممتو ونسي كرنو يا ربي المرجو جر ربي تقوم سورتي تقوم تو قم جوراتي نوام بورين دقمتو سبب أممتي بيكتي تتابعتو أمة قرانا فديسا قرفمتو جتا قجر ما كيسا تبلالتو نبي محمد لبه رجالتو نقافر من الراجراتو توسي قرن مرجو يا ربي كما قلبي النجاري يا ربي إيمان النجاري خدمة ديني نقرقاري وجينك يا ملي نرى أنتم رملي بولي ونكا قلبي نتنجملي نيف منا قدا جيجو سنقرن أمس كما قلبي واسن اتدامن يولبون جران يو جراجو بان ستوغافنو دنيا راغدن يا بولي وانغيا كنندغن اكدو ايدا نبران لبمن كم بدي غوتين كبمن سلبن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا كينيا جالب كبجام بكجرت مرت نكاف دابنا ada. Egaa qabxiilee ijoo tokkoof hin dhufe viidiyoodhaan booda namoota bira ni gaha jedhee abdiin qaba. Haa ta'u garuu ammas irraa haasa'uuf deema daqiiqaa muraasaa fi irraa haasa'ee baha jechuudha.
dhimminaan dhufeef waa'ee haala yerooti. Haala yeroo kanarratti borjaajii tokko tokkotu jira. Borjaajii kanarratti maaliif namni borjaajaa kan jedhuuf waan tokko tokko himne irra taruu fi namoonni yaada qabaatan immoo invite ergattanii isiniif hin deebisa. Yaada keessan asumaan akka isintanii wanni jettan jechuudhaa fi ibsattan jechuu barbaadeeti. Dhimminaan dhufeef tokko waa'ee haala yeroo kaaba Oromiyaa yookaan Walloo keessatti deemaa jiruu fi akkasumas immoo lola kaabaa kana maaltu walitti hidhata godhee sochiin gaggeeffamaa jiru maali? Uummanni Oromoos harka rukutuun kun eenyuu fi hanga yoomiiti garamitti nama oofaa jira? Lafa ofii gadhiisanii diinaaf harka dha'uun maal jechuudha kan jedhu irra haasa'uuf hin deema. Kaabaa qofatu hin taane hanga bahaatti kan jiru jechuudha. Sanirraas waa xiqqoo jejjedheen darbaa namoonni yaada asirratti aannan jechuuf deemu kanarratti yaada qabaatan invite ni ergattanii invite keessaniin isinii deebisaa yaada keessan ibsattan jechuu barbaadeeti. Daarektumaan asumaan gara yaada kootiittiin darbaa jechuudha. Okay. Tokkoffaa borjaajiin uumamu jiru maali kan jedhu lola kaabaa kana ilaalchisee namoonni tokko tokko injifannoon galmaa'e maali jedhanii lachuu diina keenyaaf harka rukutuu malee dhimmi keenya hoo maali kan jedhu irratti namni dubbataa hin jiru. Yoo ni dhagaama ta'e mee tokko tokko barreessa. Yoo ni dhagaama ta'e utuu yaada kiyyatti hin seeniin dura ni dhagaama taanaan tokko tokko barreessa. Ni dhagaama taanaan tokko tokko nu barreessa. Asumaan itti fufa. Ni dhagaama yoo ta'e tokko tokko barreessa. Asumaan itti fufa. Okay, ni dhagaama natti fakkaata. Hayyee haalli kaaba Oromiyaa keessatti yookaan Walloo keessatti deemaa jiru waraanni kaabaa kun ariifannaan isaa gara kamii fi uummanni Oromoo immoo harka dha'uun kun eenyuu fi kan jedhu irratti waa haasa'uuf hin deema isiniin jedheera. Okay, gara sumattiin darbaa daarektii waan lolli kaabaa kun lachuu kan wal dhabamaa jiru rakkoon biraa jiraate utuu hin taane dantaa Oromootii fi dantaa Oromooti yoggaan jedhu dantaa Oromoo lafa Oromoo saamuufi malee rakkoo biraa walirraa qabaatanii miti jarri kuniin jechuudha. Fakkeenyaaf jarri amma warri ollaa keenya kan lolaaf jiraniif lafa naannoo fakkeenyaaf karaa Maraayyaa kana jiru fa'aa fudhachuudhaaf jedhaniiti lola hadhaa geggeessaa jiranii jechuudha. Abbaan dhimmaa taa'eeraa jechuun harka dha'uu jira tokko. Kuni dagatamuun qabu jechuudha. Lammaffaa immoo warri kaabaatis warri garasii jechuudha. Warri kaabaatis kan lola geggeessaa jiruuf uummata naannoo saniitiif utuu hin taane yookaan hawaasichaaf utuu hin taane riisoorsii yookaan lafa saniif wareegama hin taane baasaa jiranii jechuudha. As keessatti maaliin ilaalaa jira akka nam tokkootti hawaasa Oromoon ilaalaa jira jechuudha. Gama lachuu diina gidduu galeeti. Diina gidduurra ta'ee isa kamturra jabaa fi laafaa jedhanii akkasiin ilaalaa jiran fakkaata jechuudha adeemsisaa. Fakkeenyaaf lafti kan kee yeroo qaamni lama lafa keetii irratti wal lolu ati immoo harka dhooftaa jechuudha. Isa kamtu mo'ate jette. Harka dha'uun kun immoo booddeen isaa eenyuun miidhaa jira. Kana lafi kun kan akkasiiti jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf naannoon kan uumame bara 1992 yookaan yeroo chaartiraa san uumame jechuudha. Gaafa sani qoonni uummanni Oromoo keessaa qabu hin jiru. Kana namuu beekuu qabaa jechuudha. Lafa uummanni Oromoo riiferendamii irratti geggeessee hin filanne ofii keessanii laattanii harka diinaaf harka dha'uun hin ta'u kana liqimsaa. Otoo hadhaa'u jechuudha. Wanni ani kana dhufee dubbatu jiruufu waan bor itti gaabbinu tokko amma dubbanne jalaa maqnaaf jechuudha. Warri kaanis yoo fakkeenyaaf Oromoon warra kaanii wajjiniin walii gala ta'e
yookaan waliigaleera tahe bifa kamiin bifa lafa Oromoo walloo kana dabarsee laatuutiin immoo bifa lafa Oromoo kanarra akkamirratti waliigalaniiti agriimantii walii mallatteessan jira kan jedhu gaaffiidha. Kooshin maarkii jechuun isa kana gaaffii ijoon yoo agriimantii walii hin mallatteessine ta'e ganaa yookaan immoo walii jeequmsi hamaan geggeeffamuuf deemaa jechuudha. Biyyi tuni ganaa wallaaqite akka amma deemamu kanaan hin deemamtu jechuudha. Tarii yoo lolli kun kan jabaateetti fufute ka abbaa injifateetti tahaa jechuudha. Gaafa san gaheen keenya maali kan jedhu immoo gaaffiidha. Kanaafuu isa dhufe harka dha'uutu hin taane diina keetiif harka dha'uutu hin taane ani biyya kiyya irratti abbaa ta'uuf maaliin gochuu qabaa? Biyya kiyya irratti abbaatti ta'uuf maaltu narraa eegama kan jedhu irratti hojjetamuudha qabaa jechuudha. Kana yoo ta'e malee furmaanni biraa tokko hin jiru. Laal lafi ati irratti dhiistu kun lafa xiqqoo hin seen. Lafni ati dhiistee deemu kaate kun kan irratti wal dhabaa jiran fakkeenyaaf lafi kun lafa xiqqoo miti. Harka rukutuufiin faayidaa hin qabu lafa guddaadha jechuudha. Lafni kun fakkeenyaaf kaaba Oromiyaa keessaa raayyaan qofti jechuudha. Lafti raayyaadha. Raayyaa irraa qabee hanga ambaalageetti jechuudha. Lafi kun kan eenyu akka ta'e ni beektan seenaan qorachuu dandeessanii. Bahaan immoo hanga addigayiitti jechuudha. Addigayiin gidduu kana kan jiru immoo lafa guddaadha jechuudha. Lafa guddaa fakkeenyaaf Shaashim, Kersoolee, Kooram, Ameedaa, Qubeefaa, Aboofaa, Urgooyyee, Booreefaa, Geerarsaa, Addi Abdeeraa, Addi Bideeraa, Solokaa, Daaleettii, Maayalgaat, Aduu Bariyee, Maaruufaa, Ganee Gabayaa, Wayiraa Wahaa jechuudha. Tataarii, Waajjaafaa. Kaabaa fi kibbaanis immoo lafi kun lafa guddaadha. Lafa xiqqoo hin seenaa. Kaabaa fi kibba keessaa immoo yoo ilaalle lafa guddaadha. Wanni har'a Oromoon lafa dhiise godina lama jechuun kunila. Isa keenya malee isa keenya maqaa keenyaan taa'e malee godinni lamaan kun asitti kan jiru godinni sadan kun jechuudha. Godinni sadan kun lafa guddaadha jechuudha. Lafa xiqqoon seenaa. Kana dhiiseetti Oromoon diinaaf harka dha'aa jira ammallee jechuudha. Kun salphina guddaadha. Sinigale salphina guddaadha. Oromoon hanga yoomiitti diinaaf harka dhayaa? Kana hanga yoomiitti diinaaf harka dhayaa kan jedhu lafi kaabarraa qabee kaabaa fi kibba keessa jiru immoo yoo ilaalle baay'ee guddaadha. Lafi kun waan hedduu nama ajaa'ibu keessa Bichiroo, Ulaagaafaa, Qobboo, Booran, Kobboo Roobitii fi Agaamsaafaa, Haamitii fi Wachoo, Karaabaa Shunee, Gobiyyee, Haaraa Gabayaa fi Funyaanoo, Waldiyaa, Gareedoo fi Jaarrota, Menabilii fi Bukeree, Addis Ambaa, Warra Baabbuutii, Marsaa, Coobbii fi Qilawa, Habruu, Idaarii, Giraanaa fi Gubaa, Waahoo fi Cifra. Laalame lafi kun guddaadha. Kana qofaa miti. Ciistuufaa, Doddotaafaa, Ejersa, Billaa, Darmaduufaa, Ogomdii, Abbaa Boonaafaa, Adaamee, Bistiimaa fi Ergooyyee, Sataawaa fi Murjaan. Lafi kun lafa guddaadha. Lafa xiqqoo hin seenaa. Kun waan amma kaabaa fi kibba keessaatiin amma isinitti mujjire jechuudha. Biriitii fi Adaamii gabayaan dhorkaafaa haayiqii yookaan immoo haroo, sululaa fi dirree boruu yookaan boruu meedaasa jedhan saffaa. Lafa ofii dhiistanii xiixaafaa harka dha'uun hin ta'u jechuudha. Salphina kun salphina. Of teessabaa jirra. Bara akkanuma teenyeetuma laallee haga ammaa ani dhufeen beeku. Laayivii dhufeen beeku. Dhiiseeraan laayivii seenu. Garuu waan nama ajaa'ibuun argaa jira. Harka dha'uun miti. Diinaaf harka dha'uun furmaata miti.
wanti sirraa eegamu maali waan kan kee alagaaf dhiiftee alagaan irratti wal lolaa ati ciifteetuma harka dhoofte sanuun qaanfattu hidhii xuuxuun yoo hafe akkamitti aartee hidhii xuuxuun lafi koo saamame jettee qabeenyi koo fudhatame jettee lafa keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu qabna jettee yoo dubbatuu fi itti seenaa'uun yookaan immoo itti agartee mirga keetiif gaafachuun of qopheessuus dhibe diinaaf harka dhoofta. Mana gumaa dhaquun kana caalaa hin jiru mana gumaa dhaqxeettaa jechuudha. Harka dhawuun miti garuu akka sabaatti yoo maal godhuu qabna maaltu nurraa eegama waan keenyaaf abbaa irratti ta'uudhaaf qabeenya keenya lafa keenya irratti biyya keenya irratti abbaa ta'uuf nu yoo qoonni Oromoonni kaabaa qabu maali kan jedhudha jechuudha. Keessattuu Oromoonni kaabaa harka dhawuu dhiisaati furmaata waan kana irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha namu. Maaltu nurraa eegama waan kanaaf maal godhuu qabna akkamis socho'uu qabna adeemsi keenya akkami kan jedhu irratti diddeemamuu qaba jechuudha. Gara garaa gurraachaatti isinii dhufa immoo asuma Daseefa Maariyyee Tuulaa gara immoo inni kana immoo deebine gara Booranaa kanatti Birkaanaa fi Kadijoofa karaama Booranaa kanaan immoo Baajaa Fiixoo Abbaa Salaamii fi Laga Aamboo Turuu Jiruu Kurkuraa Qoree fi Gulaalcha Birbirsa fa'a kun gara Booranaa kana gara Gannatee kanaa fi Akistaab kanatti deema. Hedduudha jechuudha. Kuni kanatti taha. Kana qofaan miti immoo wanni nama ajaa'ibu gameessa woboo Akistaa fi Wagiddii Guddeettii Simboo Kalaalaa Keensoo Depooraa Gurraachaa fi Dagaleefaa Gabaa Gichuuma Akaafee Molaalee fi isaan kana qofaan miti hedduutu jira. Laalga as keessa waan bira dabarree haasofne malee hedduutu jira. Garuu qoodni keenya ammas harkuma dhoofna. Yeroo lafti kanarratti namni daaraa wal godhu callisnee laalle haa ta'u diina kan kee lamaantu wal fixuu jira laali. Garuu ati hooga xiqqoo mallee bar namni miidiyaan illee lafa tokko irratti illee karaa tokkoon illee waa mul'isee lafti akkanarra godhamu jiru hunkiyya jedhe ibsa tokko illee karaa warri paartiitis ta'e dhaabaatis ibsa tokko illee baasee hanga ta'e tokko bar diina mataa raasuu qaba ture jechuudha. Callisuun kun furmaata miti. Callisuun furmaata miti. Hanga yoomitti calliftee booda immoo lafi kun lafa kiyyaa jetta. Erga diinni kan kee dhuunfatee qabate lafa kiyya jettee haasoftaa erga agartee uummanni adiin immoo jaraaf murteessee fi ati kiyya jettee haasoftaa. Salphina. Kana qofaan miti dhugaa Oromoo waan baay'eetu jira. Weerarri lafa Oromoo kuni Itoophiyaa keessa qofaa miti kan nama wal fichisiisu jiru gara gaanfa Afrikaa kanatti ceera. Fakkeenyaaf Jibuutii yoo deemtan Affaarii fi Somaalee walitti buuseera. Isa biyya keessaa malee jechuudha. Affaarii fi Somaaleen kan irratti wal lolaa jirtu lafa Oromooti. Maqaan lafichaatis Garba Ciisaa bakka jedhamu. Garba ciisee jetti wariyaa garba ciisee isin jetti Somaaleenis Afaariinis akkasi. Tole. Kan nama ajaa'ibu abbaan dhimmaa abbaan lafaa abbaan biyyaa hin calliseedha. Nama hanga ammaa dubbatu hin argine hanga ammaattan. Maaliif akka inni carrises nuuf hin galu? Tarii siyaasa moo waan rakkisee jira moo maali kan jedhu anaaf naaf hin galu. Garuu callisuun kun furmaata miti itti gaafatama seenaa jala nama baasu. Lafa Oromoo irratti yeroo diinni wal haadu ati callistee ilaaluu utuu hin taane furmaata lafa keetiitiif mallattoo tokko agarsiisuu qabda. Mallattoo diddaa agarsiisuu qabda. Lafi kun lafa kiyyaa hin ta'u noo jechuu danda'uudha qabda jechuudha. Lafi diinni irra wal dhabuu jiru kun. Afaaniin yoo ilaaltan seerri biyyattii yookaan immoo seerri federaalaa naannoleen akkanatti taa'eera. Kanaan bullaa maali Itoophiyaan takka afaan takka aadaa takka afaaniin kana garuu abbaan lolicha labseetuma lolaa jiruu adda durummaadhaan warruma Itoophiyaan takka afaan takka jedhu santu loluu jira jechuudha. Itoophiyaan takka afaan takka erga taate waraana dila kana maaltu fide tokko. Erga saamicha lafaatiif hin taane daangaa bulchiinsaatiin erga ta'e referendamii gaggeessanii abbaan barbaade bakka barbaade haa bulu maaltu waraana fide lama. Sadaffaa dhiibbaan uummata irratti godhamu kun hanga yoomiiti?
ummanni abbaa barbaade filachuuf mirga guutuu qaba. Abbaa barbaadeef riferendamiin geggeeffamee naannoo barbaade jala buluuf yookaan naannoo of dandeetti godhatee buluuf mirga guutuu qaba. Yoo heeraanis deemne baarna bar. Yoo heera mootummaa federaalaatiin deemnes naannoo ta'uufis wanni dhaabu hin jiru jechuudha. Garuu kufaatiin ummata keenyaa kuni kallattii hundaan muka jigee qottootti itti baay'ata. Akkas ta'anirra hin kufneerra kufaatii ummata Oromooti. Waa'ee Finfinneetii boochaa waa'ee Finfinnee qofaa mii lafti laa asiin karaa kanarraa karaa kaabaatiin lolli geggeeffamaa karaa raasaa fantaalleetiin lola geggeeffamaa ture lafa Oromoo asiin wanu wajjin lola asiin jedhaa asiin lafa keessa hamaa ture jechuudha. Saniifis deebiin hin laatamne hin callifame. Sinii galee lafti asiin irratti ormi wal fixu jiru kun irra guddaan isaa godinni lama guutuun lafa Oromooti. Godina lamaan kana Oromoon otuu beeku callisee ilaalaa jira jechuudha. Jara keenya wal sobuun hin fayyadu. Dhugaadhaaf dhaabbannee haqa keenyaaf yaada waaraa fi hojii waaraa bareedaa ta'ee fi gaarii ta'e itti kennatonni itti hojjetuun barbaachisaadha. Kana callisanii ilaaluun booddeen isaa gaaffii keessa nama gashe jechuudha. Booda wareegaman taaneef nama kafalchiisa boodas jechuudha. Warri har'a kanarratti walaaduu jiru kun ati teessee ilaaltee booda lafi kun kan eenyuti yookaan immoo otuu har'a biyyattiin tunuu bittinnoofte humna kamiin lafa qaba jettee wayita jechuudha. Hin dandeessu. Waan asirratti haasawwamne hedduu fa'aa jira. San gochuun namarraa eegama. Waan miidiyaa irratti hin dubbatamne gochuu hedduutu waan kan jiru jira jechuudha. San gochuuf immoo wallaalaan hin jiru as keessa namoonni beeka irraa hojjetuu qabaa jechuudha. Kana warri naannoo keenya jirtan keessattuu warri kaabaa kuni harka dhawoo dibbee diinaa dhawuu dhiisaati xiqqoo itti yaadaa kan jedhu dhaamsa qabaa jechuudha. Kana lafti naannoo kaabaa yookaan immoo walloo kun jechuudha. Erga kan kee tahuu kiyya jettee kan amantu taate akka bara 1992 chaartara irratti kaartaa bilisummaa Oromoo kaawe kaartaa san hojiirra nu ooluu qaba jettee kan yaaddu yoo taate kaartaa sun lafa Oromiyaatii jettee kan yaaddu yoo taate ammarraa hirriiba dhabdee hojjetuu qabda. Yookaan buddeena habjuu ta'anii taa'uun faayidaan qabu jechuudha. Yoo amma lolli kuni beektanii faranjii fi rabbiinis beektanii nama jabaate wajjin taha nama jabaatee agartee sababa godhe wajjin taha jechuudha. Uummanni adiin kun akkasi. Kana waan ta'eef namuu qooda isaa kana bahachuudhaaf itti yaaduu qabaa. Waan asirratti haasawwamne hedduutu jira. Isaan gochuu qabaa. Kanaaf boru inshallah karaa biraatii walitti deebina. Ammaaf kanuman jechuu barbaada inni hedduudha. Garuu boru inshallah bal'inaan karaa miidiyaas ta'u karaa biraas irratti ni dhufna. Hanga dandeessan viidiyoo kana share gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooda ummanni keenya dhagahuu qaba. Hirriibaa dammaquu qaba. Diinaaf harka dha'uu dhiifne gahee nu irra jiru maali kan jedhu tahuu qaba. Warri yaada qabaatan yoo jiraatan seenaa rakkoon qabu xiqqoo sinaaf feeree sanii booda Share
كانوا كفو حكينا كانوا عذابو صباتا في صبرين يا ربي إيماني نجاري خدماني نغرغاري انجرون بيلاقا تسنى منمو قلن سيادنيا نمو تنغو ومو غرين التميد كان التميدمو جيجير ماتا تسنى منمو ما تقارغمو ما تقربمو وانت جبر ملك انت بكمو سيدا فدادا كسي جيرمون وما كيس جيرو قلبي فدنمو ترين جلتاني أفنيكمو ونتالم نمبكمو رمادا بولدولي يا ربي إيماني نجاري خدماني لني نغرغاري موتي قندين قملي توكي ربما هالي بيا لفايد جيرما نبارا بكاتي دنيا دا فاتما يو غري ديري يو كامي جيرما أرغما دبما والدبر سادي ما جلتا erga gaaffiin qabaanne waa lama jedheen darbaa innis waan agartee mammaaksuma lama tokko lama takka akkana jedheen darbaa innis maali waa'ee walitti bu'insaa Affaariif Somaalee ilaallateeti kunis lafuma Oromoo irratti haa jira kan biraa iddoonis garbaciisaa jenneerra haa ta'u garuu wannan kana jechuu barbaadeefi hoolaan abbaa bareeda qabu duma ala kaayee bulaa jedha hoolaan abbaa bareeda qabu duma ala kaayee bulaa jedha waan siif ta'u atuu beekta waan kan keetiif waan gochuu qabdu immoo atuu beekta afaanin akkas jechuun hin barbaachisu keessa kan keetitti waan godhuu qabdu beektaa jechuudha kanaafuu ati hin qabdu qaama bakka si bu'ee waa godhuu jiru hin qabdu ammatti jechuu online irraa hin qabdu akka kana qabaattu yoo kan barbaadu taate immoo kallattii tokko qofaan humna kee jabeeffadhuuti biyya keetiif waardiyyaa ta'ii dhaabbadhuudha kanaan ala furmaanni biraa tokko hin jiru nagaan naa tura yeroo biraa walitti deebinaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh